रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Seenaa koo Waaqayyoo waama dinqii natti dubbate waan dinqii natti taasise ani sabooda of wallaale. Booda gammachuutu keessa guute nan boo'ee seenaa keessa dabarsee fi seenaan wanta gochaa ture. Seenaan koo yeroo xiqqoon qaban ture jireenyuma addunyaa irraa iyyuu deemuudhaaf na akkaati Waaqayyoo natti dhufe akkaati Waaqayyoo natti dubbate waan dinqii ture. Yeroo masana hunduma isaa nan gate baay'ee an jireenya completely injijjiirame ani abbabeen duraan miti yeroo masana abbabee kusumoofaa ofirraa fuudhee man hin ka'e jechuudha. Kan si dhibu isa dura guyyaa lama booda kaaseettii baasuudhaaf xumureen turen. Kaaseettii sirbaa fixee istiidiyootti fixee maasterii fudhachuudhaaf guyyaa lama naaf fixanii already birrii kaffalee waan hundumaa godhamee fixee en turen kaaseettii sana fudhachuudhaaf Waaqayyo akkan kaaseettii baasaa jiru dubbate sirba kan gadhiisu guyyaa lama booda akkan kaaseettii fudhatu natti hime Waaqayyo nannee isa booda. Akkan waan sana dhaabu hundumaa Waaqayyo natti hime harkan kenne gara Waaqayyootti. Kana namni beeku hundee Waaqayyootu beeka Waaqayyootu natti dubbate. Namni tokko gurbaan kun isa kocha irratti baane waan kanatti nama tajaajilaa kanatti kan baane akkan kaaseettii hojjechaa ture akkan guyyaa lama booda gidduu kana kaaseettii fudhatu natti hime dhugaa Waaqayyootu Waaqayyo gaafa natti hime jedhu ani yeroo masalan drop godhe waan hundumaa nan gate kaaseettii koo achi dhaabbatee freeze godhe kaaseettii koo akkan freeze ta'u nan godhe Waaqayyo fakkaatiin waadaa galee sirba koo nan dhaabee gara Waaqayyootti akkasitti dhimmootee seenaa koo akkasitti Waaqayyo naa jijjiiree jedha. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsan Makkootii sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadha. Sagantaa keenya har'aa keessatti keessummaa dhuga ba'iinsa isaa nuuf hiru qabna. Keessummaan keenya har'aa wallisaa waltajjii ture. Meeshaalee muuziqaa garaagaraa haasofsiisa keessumaa gitaara rukutuudhaan beekama. Jireenya waltajjii waggoota 27 lakkoofsise keessatti albamoota muuziqaa hedduu kan mataa isaatii maxxansiisee gabaarra oolcheera. Kana malees sirbitoota bebbeekamoodhaaf muuziqaa isaanii kompooz gochuudhaanis ni beekama. Bara 2016 albama isaa isa haaraa gabaarra oolchuudhaaf qophii hundumaa xumuree ture. Albamni kun gabaarra ooluuf kan isaafe guyyoota muraasa duwwaa ture. Konsertii guddaa tokko immoo qopheesseetu xumura irratti hiriyaasaa tokko wajjin Mee 28 bara 2016 jimaa isaanii bitatanii gara mana isaaniitti utuu galaa jiraniitu bakka tokkotti gorani. Guyyaa gaafa sana jireenyi isaa digirii 180 ofirra galagalte. Attamitti maaltu ta'e? Deebii kanaa dhuga ba'umsaa keessummaa keenya har'aa keessaatii argattu har'a dhuga ba'iinsa isaa kan nuuf hiru keessummaan keenya har'aa obboleessa keenya Abbabaa Abbashuuti. Dhuga ba'umsa jireenya namaa ijaaru kana isinii qabannee dhiyaanneerra faarfannaa kanaatti ceena. Bye.
Keessummaan keenya har'aa wallisaa waltajjii taphataa meeshaa akkasumas immoo nama muuziqaa kompoos godhu ture. Amma garuu hunduma isaa dhiisee nama iddoo aarsaa Waaqayyoo ho'isuudha. Abbabee Abbashuu gara reediyoo warra Wangeelaatti baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan nu eegdeetis. Abbe baay'een gammadaa dhugumaan haala kanaan akkasitti reediyoo warra Wangeelaa irratti walagarra jedhee waggoota baay'ee fuuldura waggoota 10-15 fuuldura yaadeen beeku garuu baay'ee wal beennaa walitti sinnaa kanaaf har'a immoo haala kanaan wal arguu keenyatti guddaan gammada. Mee abbegaa akkuma beekamu ati nama albama muuziqaa baay'ee baasedha. Walliftoota beekamaa baay'eetiif nama muuziqaa kompoos gochaa turtedha. Gitaara akka wayitti haasofsiista. Waltajjii irratti namoota bashannansiisuudhaan sirba sirbuudhaan beekamta. Amma garuu kana hundumaa dhiistee gooftaa fudhattee gooftaa wajjin jirta. Meegaa attamitti gara gooftaa dhufte isa jedhu atuu hin seeniin Abbabeen kun eenyudha isa jedhu mee gabaabsiitii waa'ee keef waa'ee maatii keetii dhaggeeffattoota keenyaaf mee nu ibsi. Tole eebbifamii. Ani Abbabaa Abbashuuti gaa warra nan beekne baay'een keessan na beektu jedhee yaada. Duruu weellisaan ture. Weellisaa addunyaa kanaaf hin ture jechuudha. Amma immoo mootummaa Waaqayyoof hin weellisa. Abbaa ijoollee afuriiti. Haadha manaan qabaa. Abbabaa Abbashuu gaa durri sirbaan hin beekaman ture. Har'a immoo gara gooftaa dhufee hin jira. Waaqayyo na galatu. Har'a gara gooftaatti gaa gooftaan na waamee humnuma isaatiin dhufee humna kootuu hin ta'in. Isatu na waamee gooftaan na waamnaan gara gooftaa irra dhufee jira. Baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Abbee anaa dhufuun siin jedha. Bara baay'ee sirbite sirba. Eeyyee. Waggaa 25-30. Sirriidha. Waggaa 27-30 almost. Baay'ee bara dheeraadha. Bara kana keessa gitaaraa taphachuudhaan hin beekamtaa. CD albama baay'ee baasteetta. Eeyyee. Albama 5 baasee jira. Albama 5 hin qaba. Isa duraan meeshaan taphatan ture. Gitaara akkuma iyyuu jettee meeshaa ture. Gari fedhiin koo meeshaan taphatan ture. Gitaaraan taphatan ture. Sirboota namoota adda addaa hojjechuudhaan namoota baay'een kompoos gochaa ture. Isa booda gara weellitu kanan dhufee gara sirbaatti kanan dhufee isa boodaa jechuudha. Jalqabaa meeshaa taphachuudhaan jalqabdee isa booddee immoo sirbaan xumurte. Eeyyee. Sirboota albamoota walliftoota Oromoo beekamoo baay'ee akkati kompoos gootee hin beekama. Kan eenyufaa hojjetteetta? Namoota baay'eedha. Sirboota Oromoo weellistoota Oromoo baay'ee isaanii baay'ee lakkoofsa isaanii yaadadhu baay'eedha kanan hojjedhe. Oggaa baay'ee fuuldura kanan hojjedhe sirba kan Zarihuun Faas hojjedheera. Zarihuun Wadaajoo, Riphaa Gaanfuree hojjedheera. Haayiluu Kitaabaa hojjedheera. Elfinash Faa hojjedheera. Taaddasa Fiixee. Weellistoota baay'ee isaanii afaan Oromoo warra dur waggaa 17 fuuldura beekamaa turan baay'ee isaanii muuziqaa arreenjii godheera. Anatti hojjetes isarattis gitaara taphadheera. Muuziqaas kompoos gochaaf hin ture. Baay'ee isaanii yaadadhu yoon baay'eedha lakkoofsaan. Warran hojjedhan hin hojjetiifiin yoon si lakkaa'e salphataa naan jedhe. Eeyyee akkasii sabiidha.
amma magaalaa Bergen ijoollee kee fi haadha manaa kee wajjin biyya Noorwee achi jiraataa jirtu. Sirriidha. Sirbitootni yeroo waltajjii irratti sirbanii harka walitti rukutamaa fi hin foorichamaa nama baay'eetu isaan jaallataa. Kanaan maal jetta? Durri yeroon sirbaa ture ani dhuguma yeroo namni fooricee yeroo namni harka namatti tolii namaa rukutu gaariidhaan jechaa ture. Baay'ee natti dhagama ture yeroo sana baay'ee gaarii natti fakkaata ture. Har'a garuu yeroon isa keessaa ba'ee ilaalu akka inni gatii hin qabne harka namaa rukutuunis foorichuunis akka inni gatii hin qabne reefu naa gala. Amma naa gale isa dura dhuguma gaarii natti fakkaata ture. Baay'een sirbitootaa kan isaan jedhanii waltajjii irratti harkasii rukutamaa yeroo achi baatu garuu qofaa keetii. Qofaa keetii. Rakkina kee fudhattee galtaa yaaddoo kee wajjin jiraachuu keetti fuftaa jedhu kun sirriidhaa? Sirriidha kun dhuguma. Kanaafis jedhee yeroo achirratti harkasii rukutanii wantoota sitti fakkaata achirratti hin beeku namni keessa kee hin beeku garuu ati nagaa hin qabdu nageenyi hin jiru taanaan wanta gatii hin qabu. Har'a garuu eegni isa keessaa ba'ee ilaalee booda nageenya hin qabutu nagaa hin qabutu guutuudha. Mee 28 bara 2016 jireenya kee keessatti guyyaa addaati. Dhugaadha. Maaltu ta'e guyyaa kana? Guyyaa kana kun guyyaa dhugumatti guyyaa seena qabeessa jireenya koo keessatti guyyaan akka haaraatti dhaladheedha. Guyyaan haaraa dhaladhee deema yaadaan guyyaa sana akka carraan deemaan ture hiriyaa koo wajjin deemaa ture hiriyaa koo tokko wajjin. Hiriyaan kun hiriyaa koo duriiti. Inni gara kiristaanaatti dhufee jira. Akka carraa isaa wajjin ol agarree otoo deemu turu konsartii hin qaban ture biyya kan biraatii achi konsartii sana hojjedheen deebi'aa ture gara biyya Finfinnee dhufeen mucaa kana wajjin otoo deemu turuun jimaa baadheen gale jimaa baadheen deeman ture jimaa qamuudhaaf. Gurbaan kuni kottu lakki qoy maal tokko sitti gorraa naan jedhee mana namaa bira darbaa jiran beekuni. Al tokko naan jedhe naannoo okay reeman seene gaafan seenu jaarsa nama guddaa tokkoon argee isaan maqaa isaanii natti gaafan ol seeneeru Raajii Gabrolee jedhamu naan jedhee Raajii Gabrolee na dubbisan akkuma isaanii argee na dubbisan yeroo sana qaama keessatti waan tokko natti dhaga'ame beektaa ta'anii yoo sanatti naasayin isa boodaan taa'ee waaqayyoon naa kadhachuu jalqabanii yeroo isaan waaqayyoon naa kadhachuu jalqaban sagaleen waaqayyoo sagaleen natti dhufee sagaleen karaa isaanii natti dubbatame keessaatii anaaf waaqayyo duwwaa kan hin beeknutu jira ture. Karaa koo dhossaa kan hin beeku namni tokko kan hin beekne isa karaa isaanii sagaleedhaan waaqayyo dubbate icciitii mataa kooti. Icciitii sanaa icciitiin kun baay'ee icciitii an beeku ture. Oromoos garuma lubbuudhaan jiraachuumaaf iyyuu gara fuulduraatti hin jiraadhuun tureeni. Icciitii kana waaqayyo natti dubbate yeroo kana baay'ee lapheen koon cabee edaa waaqayyoo anatuun waaqayyoon hin barbaadiin waaqayyoon jallataa kanan jedhutu baay'ee natti dhaga'ame yeroo sana. Fiilingii keessatti natti dhaga'ame yeroo sana nan kufe gammachuudhaan. Nan kufe wanta dhaga'ame tokkotu wanta addaa ture qaamoo keessatti kan namne kan qaamoo keessatti dhangala'e. Waan guddaa tokko ture. Isaa fi waan baay'ee ture waan waaqayyoo sagaleen waaqayyoo waan natti dubbate guyyaa sana dhugumatti guyyaa seena qabeessaa fi guyyaa haaraa dhaladhe jedhee yaada. Akka kanattiin gara gooftaatti dhufee gooftaan sagalee guddaatti dubbatee waaqayyoon eebbise guyyaa sana. Isa fuuldura waa'ee gooftaa waa'ee Yesuus Kiristoos dhageessee beektaa yoo dhageessee attamitti simatta turte waa'ee kiristaanaa kana waan beektu qabdaa isa fuuldura abbatu. Ani waa'ee kiristaanaa kanaa badaa hin beeku kan si dhibu an orra kiristaanaa morman kee nama tokkoon tureen dur. Nama morman ture kiristaanaa kana hin fedhuun ture namooti irratti dubbatanii orra mormaa ture kee tokkoon tureen. Yeroo baay'ee nattaasaa nama sakkaru turanii ani orra mormaa ture olmos mormaa orra ture kee tokko jechuu danda'a. Waan isaan jedhanii namantu. Waan isaan jedhanii namantu. Soba itta. Soban jedhan ture. Soban jedhan ture egaa yeroo sana sitti fakkaata beektaa guyyaa sanaa kaasee garuu guyyaa waaqayyo arras immoo dandeettii kun otoo hin ta'in dandeettii masaan waaqayyo gara isaatti na waame. Ani umrii guutuu isa mormaa nama turedha. Arra isuma keessa darbee waaqayyo na jaallata waan ta'eef gatii na jaallatuuf du'a keessaa na baasee garasitti na fide. Kanaaf arra gammachuu guddaatu baay'ee natti dhaga'amaa jira. Gammachuu kana hin jenne kanarra jireenya keessatti jijjiirama guddaatu jireenya koratti jijjiiramee jira jechuudha.
Sagaleen Waaqayyoo akkuma dubbatu Waaqayyoo biyya lafaa akkasumaan jaallateedha. Biyyi lafaa kun waa godheeffatu hin ta'in akkasumaan jaallateedha. Jaallachuu isaarraa kan ka'e tokkicha ilma isaa dabarsee kenneefii jedha. Isatti kan amanu immoo haa jiraatuuf haa fayyuuf jireenya bara baraas haa argatuuf malee haa baduuf miti jedha. Amma ati mormaan tureetta. Waaqayyo akkasumaan na jaallate jette kun ergaa guddaadha abbee Waaqayyo gooftaan maccaa si haa eebbisu. Ameen ameen. Amma geeddaramuu kee kana yeroo dhagaan gooftaa fudhachuu kee yeroo dhagaan maatiin kee ijoolleen kee haadhi manaan kee maal jedhan attamitti simatamee natti. Wanta dinqiidha kun ani keessumaayyuu immoo ispeeshaalii haati manaa koo baay'ee naa kadhatti turte. Akkan gara gooftaa deemaa turte. Isheen waldaan deemti turte yeroo baay'een deemti. Dirqii mati taanaan malee yeroo baay'ee akkan gara gooftaa dhufuuf na dhiibdi turte. Ani immoo akkatti hin dhiisan ture. Ammayyuu kan si dhibu kadhaa isheetiin jedha. Irra caalaa kadhaa isheetu dhagahame yeroo baay'ee kadhatti akkan gara gooftaatti dhufuudhaaf. Isheen gaafa gooftaa fudhadhee achumatti guyyaan gooftaa fudhadhe sana telefoon achi hiriyoota karaa yeroo bilbilamuuf inni ilchite baay'ee gammadde haati manaa koo. Eessa booda yeroo galuu gara Norweetti eegin deebi'ee booda ijoolleen koo haala koo yeroon completely yeroon akkan jijjiirame yeroo arganii baay'ee isaan dhibee baay'ee gammadan ijoolleen koo. Gara waa'ee amantii kanaa beeku otoo hin ta'in isuma jireenyi koo akkas jijjiirame nama addaa ta'uu koo yeroo argan baay'ee gammadan baay'ee sappoort na godhan ijoolleen koo baay'ee na deeggaran. Mana keessaa simannaa magaariitu naa godhame gooftaa fudhachuu kootti jechuudha. Maa inni geeddarumsa attamee argan bakkeetti kan mul'atu? Andurri akkuma beektu na weellisan ture nan sirbaa waan ani hin godhin hin jiru addunyaa kanarratti man sigaaraa nan tuuxaa nan qaamaa nan dhugaa'u wanta gaggadhee wanta jedhamu numan godhan ture wanta addunyaa kanarra jiru inuman godhan ture waan ani hin godhin jira even mana qaalluu faa dhaqaan ture waan ani hin godhin hin jiru addunyaa kanarraati diraagii ashiishis yaaleedhaan waan ani hin godhin jiru jireenya koratti garuu Waaqayyo sana hundumaa danda'ee otuu Waaqayyoon hin beekin ammoo nana tursee arra jireenya koo yeroo inni na geeddaru ijoolleen koo kompiitiliin baay'ee isaan dhibe yeroo nama addaan ta'een abbabee isa duriin ta'in abbabee haaraa ta'ee yeroo na argan baay'ee garroomani amantiin akkas nama godha amantiin kiristaanummaan akkas nama jijjiiraa kan jedhu ijoolleen koo baay'ee gammadanii badhaasa adda addaa naa kennaa turan ijoolleen koo. Baay'ee namatti tola. Amaloota hundumaa sirratti arganii sirratti jibbaa turan jechuudha akkatti si dhiisisan. Jibbaa turan hin barbaanne jechuudha beektaa turre isaan. Amala kana yeroo wanti argan amala isa kana naa jaallatan. Kuni dhugumaan baay'ee namatti tola. Jireenya kee durii egaa abbe amma akka ati natti himaa jirtutti jireenyi kee dhibbatti geeddaramee jira. Iddoo durii hin jirtu waan dur gochaa jirtu hin jirtu jireenyi koo digirii 180 ofirra naanneenaan jettee natti himte. Amma jireenya kee durii fi jireenya kee ammaa kana yeroo wal bira qabdee ilaaltu attamitti madaalta? Jireenyi koo durii fi jireenyi koo ammaa yeroo ilaaltu kompiliitii abbabee haaraadha amma kan jiru. Abbabee haaraadha. Abbabeen inni durii moofaadha. Abbabeen moofaan sun har'a abbabee haaraa jira. Kompiliitii haaraan na laddachuun dandeessa. Ani amma waan kanaan dura gochaa ture illee yaadachaa hin jiru. Maal jedhee akkan itti ibsuun qabu. Akkan itti ibsuun qabu. Jireenya koo isa durii jireenya koo isa ammaa yeroo argu nageenya hin qabuu fi waa'ee jireenya kootii akkaataan itti ibsuun hin qabu. Himuu man danda'u. Baay'ee nageenya hin qabaa, gammachuun qabaa, hirribaa yeroo ka'u gammadaan ka'a, lafa deemutu abdiin qabaa. Amma nageenya kootu guutuudha. Nageenya koo guutuudha. Kana jedhee ibsuu hin danda'u. Waan Waaqayyo naa godhe. Jireenya koo durii yeroo ilaaltu addadha. Haaraan dhaladhe. Abbabee addaati immoo. Gammachuu addaan qabaa naan jetta. Dhugaadha. Yaa egaa amma gara gooftaa dhufteettaa Waaqayyo yeroo gara isaatti nama waamugaa hojii nama sanaan hojjechuu barbaadu qaba jedhee amana ammas Waaqayyo waan hojjechuu barbaadu tokko qaba jedhee amana. Gama kanaan waan Waaqayyo sitti dubbate jira keessa keettoo wanti sitti dhaga'amu maali? Birkii tajaajilaa isa kamiin Waaqayyoon tajaajiluu barbaadda? Ani gara fuulduraatti amma jireenyi koo amma lubbuun koo jirutti jireenya koo ishee hafte kana an gooftaaf jechuun barbaada gara fuulduraatti birkii adda addaan wanta Waaqayyo naa kenne kana jechuun danda'u karaa inni na geggeesse karaa inni natti dubbate hundumaan jireenya koo ishee hafte kana Waaqayyoon
tajaajilaan jiraachuu barbaada umurii koo ishee hafte kana. Kana jechuun danda'u waan natti kenne hundumaa baaddeen wanta ni naa kenne gara fuulduraattis wangeela lallabuudhaan wangeela labsuudhaan umurii koo ishee hafte kana namooti jireenya dukkanaa keessaa gara ifaatti akka isaan dhufan amma hin danda'u amma umuriin koo ishee hafte kun amma jirutti nan hojjedha gara fuulduraatti kana jedhee yaadan abdii akkasiin qabas. Amma ati weellisaa turtee meeshaa muuziqaa kan akka gaariitti dandeessaa waa'ee muuziqaa waan baay'ee dandeessaa sagalee gaarii qabda. Tariin baay'een Abbabeen yoom faarfannaa fa'aa baasaa yoom faarfannaa isaa fa'aa dhageenyaa jedhanii namooti yaadan jiru gama kanaan kan yaadde jira. Gara kanaan yaadne gara fuulduraatti garuu inuma ta'a jedhee yaada yoo Waaqayyos inuma naa kenna faarfannaa naa kenna jedhee yaada gara fuulduraatti nan godha ammaaf yaadaan jiru garuu gara fuulduraatti akkan godhu abdii man qaba. Baay'ee beessa. Abbe Gaatii akka wallisaattis akka nama baay'ee wajjin guddateettis ati hiriyoota baay'ee qabdaa hiriyoota si wajjin weellisaa turan hiriyoota si wajjin biyya lafaa keessa turanii yerooti gara gooftaa dhuftu yeroota akkas geeddaramte hiriyootni kee kun attamitti simatan maali hiriyoota kee biraatii wanni itti argatte? Hiriyooti koo kan sirbu baay'ee isaanii betakkaan barree ture yeroo gara gooftaatti dhufe. Beekin gara gooftaatti dhufee booda baay'ee naani baay'een isaanii dhugaadhaan seenne amma nagaatti dura oduu dhagaan amma nas deebutti warra kaan warra jiranis isa booda ergin deebee boodas isaan simannaan isaanii gaa simannaa waan kan biraan qabu amma iyya kootiriit wajjin jiraannaa garuu isa dura wajjin jechaa turre sirboota adda addaa xaafee malee wajjin waan taphannaa wajjin shaayii buna dhugnaa jireenya keenya at least wanta nuun kanaan dura waan addunyaa kana jechaa turreetu adda bahe malee inni kaan akka hiriyyummaatti akka obbolummaatti wajjinumaan jirra ammas isaan badaa wanta na dhiibanis hin qabu. Isaan iyyuu gara gooftaatti akka isaan dhufaniif yeroo baay'ee isaan argutti ittiin dubbadha yeroo baay'ee hiriyoota koo kanatti. Akkuma gaariitti na simatan baay'ee wanta hamaa argaa hin jiru jechuukooti. Baay'ee beessa. Amma namni akka keetii gara gooftaa yeroo inni dhufu yeroo inni gooftaa fudhatu namootni ala jiran si'a baay'ee sabboonummaa isaa wanta inni gate godhaniitu fudhatu. Mee inni kun sin qunnamne isa kan attamitti ilaaltatti namoota akka itti yaadaniif deebii maalii qabda? Kan sirboon sagalee Waaqayyoo iyyuu namoota sagalee hin qabneef sagalee taa'edha. Namoota humna hin qabneef humna ta'a jedhamni irra caalaatti iyyuu gara sabboonummaatti si geessa waa'ee eenyummaa keetii waa'ee hundumaaf namoota sagalee qaban sagalee taa'edha sagalee Waaqayyoo. Malee waan sabboonummaarraa gara waan kan biraarraa waan inni si dhiibus hin qabu. Wanta hamaarraa si dhiiba malee wanta nama gargaaru yookiin waan sabboonummaarraati waan achi si qabu sagalee Waaqayyoo ammoonatti gaan beekon hin barreessi hin jiru nageenya jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo qajeelummaadhaaf akka dhaabbannu akka falminuu isa dadhabaadhaa isa dadhabaaf akka deeggarru isa dadhabaa akka deeggarru isa sagalee hin qabneef dhuguma akkasii jettee akka sagalee taanuti nama gorsa. Egaa amma waa'ee hiriyoota keetii si gaafadheera akkasumas immoo namootni ammayyuu lammiiwwan keenya biyya lafaa keessa jiran baay'eetu jira kan dhugaa wangeelaa kun hin galleef gara dhugaa beekuu kanaatti kan hin dhufne. Mee isaaniif ati dhaamsa akkamii dabarsita? Hiriyoota koo jiranii fi hunduma namoota addunyaa kanarra jiran hunduma isaaniif iyyuu kan dhaamsa koo dabarsuu barbaadu. Jireenyi karaa gooftaa Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Fayyinnis karaa isaa malee hin jiru. Hundumtuu dukkana sana keessaati gara ifa ta'eetti gara gooftaa Yesuus Kiristoos akka isaan dhufan kanan dhaamsa koo guddaa kanan dabarsuu barbaadu. Gara nageenyaatti kottaan jedha. Gara fayyinaatti kottaan jedha. Kana dhaamsi koo guddaan. Dhaamsa guddaadha. Waamicha guddaadha. Egaatii Abbe darbee waldaa kee keessatti akkati faarfannaadhaan saba Waaqayyoo tajaajiltuu viidiyoo tokko irratti agarreerra. Egaa dhaggeeffattootni dhugaba'iinsa kee kana dhaggeeffachaa jiranis faarfannaa tokko Abbabeen nuun faarfatu laata jedhanii sirraa eeguun isaanii nafu. Meegaa dhumarratti atuu nagaa walitti hinaame faarfannaa tokko yoon dhaggeeffachiiste. Tole.
obboleessa koo Abbabee Abbashuu tole jettee yeroo kennu laattee dhuga bahinsa kee dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaatiif waan qooddeef maqaa dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaatiin guddaan si galateeffadha. Atis galatoomi eebbifamu Waaqayyo si haa eebbisuu sin jedha. Ameen. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura. Simale nimbekurma simale nimbekurma situna mideksen ganda dua kesan jawita fankabe situ jab servisa ulmake kamjaden kamdesa ulmake kamimen kamdesa abba jade swamo abba jalfer
sanjada kanke malanjada kanke malanjada yesus sanjada Ganama